Har'ammoo meeshaa bitaa jirra jechuudha. Oolmaan keenya guyyaa har'aa meeshaa bitaa jirra. Egaa haala yeroo ammaa meeshaan maalirra jira? Meeshaa guddiidha moo meeshaan giddu gala moo bushaadha kan jedhu dhugaa dubbachuudha fi doolarri xiqqoo maallaqni biyyoota alaa kunii xiqqoo qaqannasanii waan jiranii fi meeshaan yeroo kanatti haala bareedarra jira akka kootti kaduraarraa xiqqoo fooyyee qaba haala bareedarra jira. Nama gammachiisa akkasumallee meeshaan haara'uun galeetiin jira meeshaan kwaalitii qabanii nagaan dagannee nagaa faraarri waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii daawwattoota koo ani nagaa koodhaa galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa akkuma jalqaba irratti kaasee guyyaa har'aa kana meeshaa nama lama bituutti bakka kanatti argame. Guyyaa tokkotti akkamitti meeshaa nama lamaa bituu dandeessa jechuun keessa waan hin oolle haa ta'u malee meeshaa yeroo binnu bakka tokko waan arganne jechuudha. Waan arganne binnee bakka biraa deemna. Kanaaf egaa meeshaa nama lamaa kana as keessaa bakka kana waan argadhe isaan lameen fuudhee tan deema irkabootii ajajatanii jiru. Ijoolleen kun lameenuu irkabootii kan mastaa'utii sana ajajatanii jiru. Kun akkuma argitanii irkabootiin mastaa'utii kun mana kana waan jiruuf yeroo darbisi ijoollee baay'eedha irkabootii manuma kanaan bite jechuudha. Egaa irkabootii bitee akkasumallee isaanii tadarraabii qabu waan ta'eef isaanii saarbisii waan hedduu kan ajajanii mana kana jechuudha bitiif hin deema. Egaa dhugaa dubbachuudha fi mana kanatti wanni dhabame hin jiru. Argitanii biradistii biyya alaatti itti fayyadamnu sana distii guddaa jechuudha. Kunooti isiniin jedha gatiin isaallee giddu gala dhugaa dubbachuudha fi wanni dhabame hin jiru. Wanni biyya alaatti nuti hawwinu mana madaamii keessatti osoon kana bitadhee mana kootiif osoon kana bitadhee jennee wanni nuti hawwinu tokkoyyuu biyya keenya wanti dhibe hin jiru. Maallaqni haa jiraatu malee. Egaa ijoollonni baay'een irkabootii in ajajachaa jirtu. Haa ta'u malee yeroo baay'ee as keessaa irkabootii ilaaltanii jechuudha. Irkabootii kan isinii ta'e iskiriinshaatii godhattanii ergachuu hin dandeessu. Akkuma argaa jirtanii distii kana dhugaa dubbachuuf distii kwaalitii guddaa qabduudha. Distiin kuni walirratti fireeshanii akkam jedhee isinitti hima jechuudha kwaalitii isaa. Kan distii bukkee jirullee irkabootiidha. Dizaayinii biraa yookiin faashinii biraatiin dhufe jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaalee asii ilaallattanii meeshaa barbaadan iskiriinshaatii godhattanii akka ajajattaniif meeshaa akkanatti irra qabee kaameeraa irra dhaabee isin agarsiisaa jira jechuudha. Asitti shiiniin kunis kwaalitii guddaa qaba kanaannaniiti. Yeroo darbellee viidiyoo irratti isiniif waraabeen ture. Kanaannaniiti baay'ee kwaalitii qaba. Asitti immoo dhugaa dubbachuudha fi kunis irkabootiidhuma. Irkabootiin kun immoo akkuma jalqaba dizaayinii biraatii feermiziin illee jira. Feermizii dizaayinii isin barbaadantu jira kan biyya keessaaf kan biyya alaatu jira. Shiinoon illee jechuudha. Xiqqaa guddaa wanni isin beekuu qabdan asirratti jechuudha. Wanni isin biyya alaatti argitan biyya keessa wanni dhabame hin jiru. Yeroo darbee saanii kan biyya alaa hin jiru naan jettanii turtanii kun saanii nama asitti argitanii kun kan keekii itti nyaatamu saanii xixiqqaadha jechuudha. Adii isaatiinis gurraacha isaatiinis jira. Kan amma kunoo isinitti agarsiisaa jiru adiin kunillee siraamikiidha jechuudha. Siraamikiidha. Kan biyya alaati saanichi jechuudha. Kunoo kan nama saanii gubbaa kaa'ee bane kunillee siraamikii kabiyya alaati. Kabiyya keessaa kunoo isa nama saanii waxii irraa fuudhe kana kanneen akkasiiti kan biyya keessaa jechuudha. Kan itti aanullee kabiyya alaati kunoo kan nama ol fuudhaa jiru kuni kabiyya alaati. Baay'ee tokko namatti tola kwaalitii guddaa qaba. Akkasuma tiriin illee jechuudha. Nikeeliin alatti yeroo baay'ee ijoolleedha amma kanan bite tirii nikeelidha. Garuu tirii gosoota akkanaas bitachuu hin dandeessu jechuudha kan siraamikiidha jechuudha kuni. Egaa biradistii jalqaba irratti dubbadhee biradistiin kuni biyya keessa hin jira jettanii namni gaafattan hin jirtu garuu biyya keessa hin jira kwaalitii guddaadha. Maankaa cirfaa pilaastikii jechuudha kan madaamin itti fayyadamtu sana biyya keenya keessa hin jira warri jettanis hin jira wanni dhibe tokkoyyuu hin jiru saarbisii
fashkoo yookiin siraamikiidhaan illee hin jira. Kidaanii tadarraabiin gosa kanaanis hin jira, gosa biraatiinis immoo hin jira. Isiniin jedha. Egaa walumaa galatti waan hin jedhu yeroo ammaa kana meeshaa ajajachuun carroomudha. Sababni isaa xiqqoo maallaqni halarraayis xiqqoo akkuma qaqannasu meeshaa irratti qarshii 50 taatu 100 taatu gadi bu'eetiin jiraan isiniin jedha daawwattoota keenya. Egaa warri kanaan dura meeshaa na ajajattan illee baay'een keessan kan na galateeffattan hin jirtu, isinillee baay'ee galatooma ulfaadhaan isiniin jedha. Ammas egaa ijoolleen ajajachuu barbaadanii eessatti geessitaa warri jettanii giincitti ni geessinaa, tullu boolutti ni geessinaa, ambootti ni geessinaa, ammayya walisoo dabalatee jechuudha. Kanneen kanatti ni geessina wanta isin barbaadan waciitiin illee wanta isin barbaadantu jira jechuudha addana. Meeshaan baay'ee dhugaa yeroo kana meeshaan kwaaliti guddaadhaan bahee jira jechuudha. Dizaayinii kan bara darbee gonkumaa meeshaalee bara darbee hin jiranii. Ani amma fakkeenyaaf mana koo keessatti kan hin bitadhee dhugaa aga burcuqqoollee haa ta'u jijjiiramanii jiru jechuudha. Kwaalitiidhaan dhufanii jiru. Egaa namoonni moqorqoraa na gaafattanis kun moqorqoraanii kwaaliti guddaa kan qabu kan biiffee keessa taa'udha jechuudha. Leetira 1-2tu jira. Kan mana keessanitti immoo itti fayyadamtanii kunoo kan nama ol fuudhee deebise kana mana keessanitti kasala irratti itti fayyadamuu hin dandeessu. Egaa kunillee sahaanii shorbaati jechuudha. Sahaanii shorbaa kunis bifa kalarii 4 jira mana kana keessa jechuudha. Kalarii arfan kana keessaa kan isinitti tolee ajajachuu hin dandeessu. Bakka kanatti immoo ijoollee keessanii misaa iqaa yookiin firiijii keessa waan tokko itti kaa'uudha kan isin gargaarudha. Irra deebiidhaan egaa erkabootiin haala kanaan jira. Erkabootii shiinii haala nama viidiyoo waraabaa jiru kanaan ajajachuu hin dandeessuun isiniin jedha. Egaa namoonni meeshaa ajajachuu barbaadan yeroo kanatti fayyadamaa carraa gaarii qabdu. Meeshaanis kwaalitiin galee jira. Akkasumallee gatiin isaa diskaawuntii birrii 50 taatu 100 taatu kan duraarraa ta'ee jira. Meeshaa ajajadhaa isiniin jedha.